Maatii Odaa Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha waaqayyoof haa galatu. Egaa chaaptarii 5ffaa marketingii kan jedhu boqonnaa kana walii wajjin waa'ee gabaa ilaalle jechuudha. Waa'ee gabaa yookaan immoo marketingii waa'ee gabaa ilaalle jechuudha. Chaaptarii kana keessatti gara barnoota keenyaatti tun seeniin dura garuu obboloonni family keenya hin taane bakka subscribe jettutti bu'uudhaan maatii keenya ta'aa inni jedhu yeroo hundumaa dhaamsa keenyadha. Afaan keenya afaan saba guddaa afaan Oromootiin egaa wanta bilchina qabuu fi barnoota gaarii ta'e qabannee achaas dhiyaannee jirra. Gara fuulduraattis immoo wantoota gurguddoo biroo qabannee ni dhiyaanna. Isa kanaaf immoo egaa tumsiif deeggarsi keessan barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana like gochuudhaan comment gochuudhaan share gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jennaa. Chaaptariin kun egaa waa'ee marketingii irratti xiyyeeffanna baay'inaan. Gabaan kun maalidha? Wantoota akkamii of keessatti qabata kan jedhu more bal'inaan ilaalaa ni deemna. Bal'inaan egaa wantoota kana irratti xiyyeeffannoon keenya inni olaanaan guyyaa har'aa jechuudha. Shan tuqaa lama irratti egaa meaning and the definition of marketing hiikaadhaa fi maalummaa marketingii yookaan gabaan hiika akkamiitu laatamuufii danda'a entrepreneurship keessatti akkasumas immoo maalummaa akkamii qaba eenyummaa akkamii qaba kan jedhu yaada namoonni garaagaraa kaasan irra dhaabbachuudhaan qabatamaa immoo haala lafarra jiru ilaaluudhaan egaa kana hiikaadhaaf maalummaa gabaa walii wajjin ilaalaa deemna jechuudha. Philip Coulter namni jedhamu marketing is a social process by which individual and the groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging product and services of value with others. Philip Coulter namtichi jedhamu kun egaa marketingiin yookaan immoo gabayaan adeemsa hawaasummaa namoonnii fi gariin garaagaraa wanta isaan barbaachisuu fi fedha madaaluu isaanii dhiyeessuu fi oomishaalee madaala qaban akkasumas tajaajila kaffaltii tokko malee wal jijjiiruu kan itti argatanidha jechuudha. Akka yaada Philip Coulter kunitti egaa namoonni wanta qaban wal jijjiiruu isa jedhu kana baasii tokko malee baasii adda biraa tokko malee kaffaltii adda biraa tokko malee wantoota qaban wal jijjiiruu jechuudha. Keessumaa kun egaa konseptii gara ammayyummaatti tun dhufeen dura abboonni keenya fayyadaman kana fakkeenyaaf amma namni waan tokko qabu dhaqee gabaa dhaqee wanta biraadhaan diddiirratee gala jechuudha. Inni kun egaa konseptii Philip Coulter waa'ee gabaa irratti hiikaa inni laatudha jechuudha. American Marketing Association akka dhaabbata marketingii Ameerikaatti immoo it is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion and the distribution of idea, goods and services to create exchange that satisfy individual and organizational goals. Akka dhaabbata marketingii US yookaan immoo United States Ameerikaatti egaa marketingiin yookaan immoo gabayaan kun adeemsa yaadaa yookaan immoo adeemsa yaadaa meeshaalee fi tajaajiltoota yaaduu fakkeenyaaf amma gatii itti gochuu beeksisuu fi raabsuu kun egaa karoorfachuudhaa fi hojiirra oolchuudhaan jijjiirraa galma dhuunfaa fi dhaabbataa galmaan ga'uu kan jedhutti hiika itti laatu jechuudha. Goal organizational goal galma dhaabbata tokko akka inni ta'e irree ni kaasu jechuudha. Akka yaada warra American Marketing Associationitti the Carter Institute of Marketing Institutiin marketingii kaartaardii kun egaa akka inni jedhutti defines marketing as marketing in the management process for identifying, anticipating and satisfying customer requirement profitably. Institutiin marketingii kaartaardii kun egaa akka inni jedhutti marketingiin akka inni itti ibsu keessumaa gabaa jechuun fedhii maamiltootaa adda baasuu fedhii maamiltoonni maal barbaadu maal argachuu barbaadu maal bitachuu barbaadu kan jedhu adda baasuu dursee tilmaamuu fi bu'aa argachuun quubsuuf adeemsa hooggansaa irratti xiyyeeffate jechuudha. Inni kun immoo management process irratti xiyyeeffate jechuudha. Akkaataa yaada institutionii marketingii kaartaardii kanatti yookaan immoo kaartaardii yaadni ibsu walumaa galatti kana jechuudha.
marketing as a social and managerial process by which individual and groups obtain what they need and want to through creating and exchanging product and value with others. Isheen kun gamaa inni gabayaa jechuun yookaan maarketingiin kun adeemsa hawaasummaa fi hooggansaa kan namoonni fi gareeleen wanta isaan barbaachisuu fi fe'an oomishaalee fi madaala yookaan immoo value kan jennu warra biraa waliin itti wal jijjiiran akkasumas wal jijjiiruudhaan haa ta'u qooda garaagaraa keessatti hirmaannaa isaan godhaniin wanta isaan argatanidha jechuudha. Walumaa galatti kun yaada waliigalaa hiikaa maarketingii irratti kennuu dandeenyudha jechuudha. Tuqaa inni biraan shan tuqaa sadii irratti core concept of marketing. Isheen kun yaadrimee bu'uuraa maarketingii jechuudha. Yaadrimee ishee bu'uuraa waa'ee gabayaa dubbatu needs, want and demand. Kun maayini needs fedhii, want hawwii fi demand kan jennu yookaan immoo isheen kun gaaffii gabaa, demandiin kun gaaffii gabaa yoo inni egaa caalmaatti konseptii kana keessatti tarii konseptii kana sirriitti nuuf ibsuu hin danda'a. Needs fedhii, maanni fedhiin, hawwiinoo want and demand gaaffiin gabayaa homaan inni gaafa laalluga. Need, want and demands fedhii hawwii fi gabaan egaa hawwii fi gaaffiin gabaa egaa akka kanatti ibsame jechuudha. Marketing offering product and services experience. Dhiyeessii maarketingii kan jennu yookaan marketing offering kan jennu oomishaalee fi tajaajila akkasumas muuxannoo kan dabalatu yommuu ta'u value, satisfaction and quality. Isheen kun immoo madaala yookaan gatii value wayii qabaachuu qaba jechuudha. Akkasumas satisfaction qabaachuu qaba jechuudha. Quubsaa ta'uu qaba. Maamiltoonni itti gammaduu qabu jechuudha. Garaan isaanii itti ciisuu qaba. And quality. Inni biraan immoo qulqullina qabaachuutu isarra jiraata. Walumaa galatti wanti nuti ilaallu shan tuqaa sadii irratti yaadrimee bu'uuraa maarketingii yookaan core concept of marketing kan jennu keessumaa need, want and demand fedhii hawwii fi gaaffii gabaa deebisuu keessatti wantoonni nuyi amma ilaalaa jirru kun baay'ee murteessoodha jechuudha. Value qabaachuu qaba, satisfaction kennuu qaba, akkasumas quality yookaan immoo qulqullina qabaachuu qaba jechuudha. Exchange, transactions and relationships and markets. Isheen kun gabaanni wal jijjiirraan jiraachuu qaba, akkasumas daldala yookaan immoo adeemsa bituu fi gurguruu fi hariiroo akkasumas hariiroo fi gabaan jiraachuu qaba jechuudha. Wantoota akka kooriitti yookaan immoo akka yaadrimeetti ilaalle kun just wantoota kana irratti kan isaan booreffamanii jiranii. More dammoo explanation isaa sirriitti gaafa ilaallu gas keessatti amma fakkeenyaaf need, want and demands fedhii hawwii fi gaaffii gabaa kana keessatti human needs are status of health deprivation or deficiency. Isheen kun maal ibsiti? Fedhiin namaa haala hanqinni itti dhaga'amudha jechuudha. Haala ishee kana jala muraa qabadha. Fedhiin namaa yookaan fedhiin ilmaan namootaa, fedhiin namootaa haala hanqinni itti dhaga'amudha jechuudha. Hanqinni tokko haala inni keessatti dhaga'amu keessatti fedhiin namaa dachaadhaan dabalaa akka inni deemudha. Basic physical needs for food, clothing, warmth and safety. Fedhiin bu'uuraa qaamaa kan akka nyaataa fakkeenyaaf nyaatanii buluu, xannee ba'uu, beela ba'uu, akkasumas uffata, ho'aa fi nageenya, akkasumas social need kan jennu immoo fakkeenyaaf amma for belonging and affection fedhii hawaasummaa kan jennu yookaan social neediin immoo kan akka garee tokko ta'uu fi jaallatamuu, namoota biratti fudhatamummaa argachuu, akkasumas garee uummachuu, guruppii mataa ofii qabaachuu, nuyi kan ittiin jedhan garee ofii hundeeffachuu isaan kun egaa social need yookaan immoo fedhii hawaasummaadha jechuudha. Inni biraan individual need. Isheen kun immoo egaa fedhii dhuunfaa ofiiti jechuudha. For knowledge and self expression. Fedhiin dhuunfaa kun immoo egaa kan akka beekumsaa fi of ibsuu, beekumsaan dagaaguu, of ibsuu keessatti immoo yaada ofii bilisaan kennachuu isaan kana dabalatee jechuudha. The needs were not created by marketers. They are basic part of the human make-up or structure. Isheen kun gamaa inni fedhiiwwan kun ogeessota maarketingiitiin
hin uumamne jechuudha. Fedhiiwwan nuyi karoolitti ilaalaa turre kuni ogeessota gabaatiin kan uumaman miti. Isaan qaama bu'uura caasaa namaati jechuudha. Namni nama ta'ee waan dhalate qofaadhaaf wanta isa barbaachisudha jechuudha. Nyaachuudhaaf, dhuguudhaaf, jiraachuudhaaf, fudhatamummaa argachuudhaaf, garee uummachuudhaaf, sooshaal niidii yookaan immoo garee hawaasummaa ijaarrachuu keessatti fi wantoonni fedhii akka bu'uuraatti nu ilaalle kun ogeessota gabaatiin yaada hundeeffame tuun taane namni nama ta'uu isaa qofaadhaan wanta itti dhaga'amudha jechuudha. What are the form human needs take as they are shaped by culture and individual personality. Hawwiin gamaa inni bifa fedhiin namaa yeroo aadaa fi eenyummaa dhuunfaatiin bocaman yeroo isaan itti qabaatanidha jechuudha. Wantis are shaped by one's society and are described in terms of object that will satisfy needs. Hawwiin hawaasa namaatiin bocamu hawwiin hawaasa namaatiin bocamu akkasumas wantoota fedhii quubsan kanaan ibsame jechuudha. Fedhiin namaa itti quufuu qaba jechuudha. Namni fedhii isaatti baachuu qaba. Just kanaanidha jechuudha kan inni ibsamuu danda'u. As keessatti waa'ee gaaffii gabaa irratti xiyyeeffannees walii wajjiniin ni ilaalla. Waa'ee gaaffii gabaa isa kana more understand gochuu akka qabnutu natti mul'ata. Sababni isaa baay'ee murteessaadha jaateedhaaf. Demand jechuun maal jechuudha? Gaaffiin gabaa kun maal? When want backed by an ability and willingness to pay, that is buying power. Gaaffiin gabaa yeroo hawwiin dandeettii fi fedhii kaffaluutiin deeggaramu kunis humna bituuti jechuudha. Humna bituuti jechuudha kun. Gaaffiin gabaa kun humna bituuti. Kunis maan yoo inni yeroo hawwiin dandeettii fi fedhii kaffaluutiin deeggarame jechuudha. Hawwii tokko hin hawwina fakkeenyaaf amma demand kan jennu kun gaaffii gabaadha jenneerra. Fakkeenyaaf an obboleessi keessan abdiin konkolaataa tokko bitachuudhaaf gaafa hawwu dandeettiin qabuu fi fedhiin kaffaluu kootii wal deeggaree dhufeera taanaan wanta sana hawwii qofa otoo hin taane wanta sana bitachuudhaaf dandeettiin qaba yoo ta'e dandeettii sana biratti immoo fedhiin kaffaluu kootii jira yoo ta'e inni kun demand jechuudha. Kun humna bituu kootii jechuudha. So just conceptii kanarra akkasiin qabattan nan barbaada isa kana. And product maalidha productiin oomishin kun immoo maalidha yoo inni anything that can be offered to a market to satisfy a need or want can be tangible or intangible. Oomisha kan jennu kun immoo wanta fedhii yookaan hawwii quubsuuf gabaaf dhiyaachuu danda'u jechuudha. Hunda kan harkaan qaqqabatamu yookaan immoo kan harkaan hin qaqqabatamne ta'uu danda'a. Oomisha gaafa jennu dirqama meeshaa dhedhii harkaan qaqqabatamu qofaa otoo hin taane wantoota harkaan hin qaqqabatamne irree kan dabalatudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni forex trading irratti daldalu tokko yuuroodhaaf USD yookaan immoo doolaara Ameerikaa walii wajjiniin dorgomsiisee bitee gurguru jechuudha. Wanta harkaan qaqqabatamaa hin jirre tokko gabaa addunyaa irratti forex tradingiin akkuma isin beektan guyyaa tokko keessatti qarshii gara tiriliyoona 5 jechuudha. Forex trading irra kan naanna'u. Egaasumaan wantoota akkasii irratti hirmaachaa hubannoo keessan gabbifachaa yoo deemtan irree gaariidhaan isiniin jedhaan irree kan hin kaasee fi gaas keessatti maaliifidha product gaafa jennu oomishni kun wanta harkaan qaqqabatamu qofaa miti jechuudha. Wanta harkaan hin qaqqabatamne irree kan dabalatudha. Fakkeenyaaf amma namni forex irratti hojjetu tokko warqee bitee gurguruu danda'a, silverii bitee gurguruu ni danda'a jechuudha. And cost, what it mean cost? Baasiidha kun immoo yookaan gatii nuyi baafnu. Is the amount of money that are going to be expended or already incurred to acquire a product. Gatii yookaan immoo baasiin nuyi baasnu kun egaa hamma maallaqa oomisha tokko argachuuf baasii ta'uuf jiru yookaan duraan baasnee jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkuma isiniin jedhe konkolaataa tokko bitachuudhaaf fakkeenyaaf qarshii miliyoona 11 baase yoo ta'e koostii jechuudhaan wanta barbaade sana wanta wiil godhe wanta hawwe sana wanta immoo bituudhaafis immoo danda'u demand wanta godhu gara bituutti wanta nageessu sana keessatti wanti hin kaffalu koostii jechuudha. Koostiin kun immoo maallaqa qofaa miti. Maallaqa qofaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko konkolaataa bituudhaaf wanta manaan diddiireera yoo ta'e manni inni ittiin konkolaataa wajjin wal diddiire sun akka koostiitti ilaalamuu ni danda'a jechuudha.
Inni biraan exchange kan jennu wal jijjiirraarree as keessatti ganii ilaalla. Maanni wal jijjiirraan kun maal or exchange. Wal jijjiirraan kun is the act of obtaining a desired product from someone by offering something in return. Wanta tokko deebisanii kennuudhaan nama biraa irraa oomisha barbaadamu argachuu jechuudha. Just waa'ee kostii keessatti akka nama isinii kaase exchange kan jennu immoo wal jijjiirraa jechuudha. Wal jijjiirraa jechuudha. And the next one is value. Value isheen jettu kun konseptiin see madaala yookaan gatiidha jechuudha. Madaala namni value keenyatti bu'ee gaafa jennu bakka amma namni madaala keenya wallaale gatii keenya wallaale jechuudha. Mitiire so value'n kun entrepreneurship keessattis yaaduma kanadha kan inni ibsu. Fakkeenyaaf amma customer value is the difference between the values the customer gains from earning and using a product and the cost of obtaining the product. Madaala yookaan immoo gatii kan nuyi jenne kun madaalli maamila garaagarummaa madaala maamilli qabaachuu fi oomisha tokko fayyadamuu irraa argatuu fi baasii oomishaa argachuuf baafamu gidduu kan jirudha jechuudha. Wantoota kana gidduudha kan inni jiru. Waa'ee value kana irratti yeroo baay'ee ijoolleen keenya qormaata irratti ni dhabu. Just konseptii kana hubachuu dadhabuun gatii isin kaffalchiisa jechuudha. So madaala kan jennu yookaan value'n kun maalidha yoo inni madaalli maamila garaagarummaa madaalli maamila yommuu ta'u garaagarummaa madaala maamilli qabaachuu fi oomisha tokko fayyadamuu irraa argatudha jechuudha. Fakkeenyaaf baasii inni oomisha tokko argachuudhaaf baasus gidduu kan galeeffatudha jechuudha. Vaaliin yookaan madaalli. Customer value yookaan madaala maamilaa gaafa jennu garaagarummaa madaalaati jechuudha kun. Garaagarummaa madaala maamilli sun qabaachuu danda'u namni tokko customer value garaagaraa ni qabaachuu ni danda'a jechuudha. So kun immoo oomisha tokko yookaan productii tokko bitachuudhaaf kan ofii godhachuudhaaf gatii baafamu irrattis xiyyeeffannoo kan kennudha jechuudha. Cost kan jennu kun egaa baasiiwwanidha. Benefitiin immoo bu'aawwanidha. Just bu'aa nuyi waan tokko irraa argannudha jechuudha. Wantoota kana lamaan suuraan kun wantoota kana lamaan wal bira qabeetu madaalchisee kaa jechuudha. Sababni isaa maaliif madaalli kun asirratti argaa akkuma jirru gaa wal qixxeedha jechuudha. Waliin caalu tokko tokkorra hin caalu. Maaliif kostiin yookaan baasii nuyi baafnuuf benefitii yookaan bu'aan nuyi argannu wal madaaleera yoo ta'e kun value jennee gatiin keenya gadi hin buune madaala keenya eeggateera jechuu ni dandeenya jechuudha. Just kun kostii fi benefitiin keenya wal madaaluu akka inni qabudha. Suuraa kana irratti konseptiin nuyi hubannu konseptii kana irratti kan nuyi hubannu just kanadha. Akka samar overview'tti wantoota tokko tokko isiniif barreeffamanii jiru as keessatti PPT kana keessatti yommuu qopheeffame. So komentii jala isiniif hankaa fuula teelegiraamii Odaa Akaadaamii. So linkii sanaan seenaatii PPT kana irree qayyabadhaa. PPT bifa gaariif qixa gaariidhaan isiniif qophaa'edha jechuudha. Asumaan egaa obboloonni maatii Odaa Akaadaamiin taane maatii keenya ta'aa viidiyoo kana like share gochuudhaan immoo nutumsaa isiniin jenna. And the next one is a transaction. Transaction kan jennu kun immoo akkuma isin beektan egaa daldala yookaan daldala jechuu ni dandeenya. Transaction wal jijjiirraa daldala irratti hirmaachuu jechuu ni dandeenya. Consists of a trading of value between two parties. One party gives X to another party and gets Y in return. Daldala gaafa jennu gamaa inni transakshinii kana keessatti jijjiirraa madaalaa yookaan immoo jijjiirraa gatiiti jechuudha. Qaama lama gidduutti kan godhamu yommuu ta'u qaamni tokko qaama xaa tokko irraa fakkeenyaaf amma qaama xaa bakka bu'u yookaan eksiin qaama biroof kenna deebisee immoo waa'ii argate jechuudha. Waa'ii argate jechuudha. Just kun transaction keessumaa namoonni daldala kriptoo irratti forex trading irratti ijoolloonni hirmaatan konseptii kana akkasumaan hin hubattu jechuudha. Just wanta salphaadha. Marketing is a set of actual and potential buyers of product. Gabaa yookaan immoo market kan jennu kun gamaan garee bittoota oomisha tokko kanneen amma jiranuu fi ta'uu danda'an yookaan potentiaalii hundaa kan hammatu jechuudha. Potentiaalii kan qaban kan hammatu kan amma jiran bittoota amma jiran akkasumas gara fuulduraatti immoo bituudhaaf humna kan qaban potentiaalii kan qaban hunda kan hammatu jechuudha gabaan. Seetiidha jechuudha yookaan tuuta kan of keessatti hammatu jechuudha. Just
qixa gaarii qixa namaaf ifuu danda'u irraanidha koorsiin kun bifa salphaatiin kan inni isiniif ibsu. And the importance of marketing. Kun immoo maal faayidaan marketingii yookaan faayidaan gabayaa maalidha? Marketing creates utility. The first one is marketing creates utility. Gabayaan kun tajaajila uume jechuudha. Utility kan jennu tajaajila uume jechuudha. Utility value that comes from satisfying human needs. Utility kan jennu kun tajaajila kan nuyi jennu kun yookaan fayyadamummaa kan nuyi jennu kun maalidha? Madaala fedhii namaa quubsuu irraa argamudha jechuudha. Madaalli tokko fedhii namaa quubseera yoo ta'e madaala sanarraa kan argamu fayyadamummaan gaafa satisfy ta'u tajaajilamummaan gaafa satisfy ta'u utility concept utility nuuf ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf hawaasni tokko dhiyeessii bishaan qulqulluu ganda keessa jiru keessatti aanaa keessa jiru keessatti godina keessa jiru keessatti akkasumas wantoota tajaajila bu'uuraa ta'an isaaf karaa mootummaa dhiyaatanitti itti quufeera yoo ta'e fayyadamummaan isaa tajaajilamummaan isaa mirkanaa'eera yoo ta'e inni kun concept of utility yookaan yaadrimee utility nuuf ibsa jechuudha. And the next one is form utility. Marketing create utility keessatti gamma concept nu ilaalaa jirru gamma walumaa galatti faayidaa gabaa yommuu ta'u jalqaba irratti marketing create utility gabayaan kun tajaajila uumanirra tajaajilli kun immoo maal akka ta'e itti quufuu fayyadamummaa tajaajila akka inni bakka bu'u ilaalleerra. Form utility kan nuyi jennu kun immoo tajaajila bifa yookaan immoo tajaajila boca qabu jechuudha. Form utility kan nuyi jennu is related to the change of form of input convert into output. Jijjiirama bifa galteewwan yookaan inputiin keenya gara oomisha xumuraatti jijjiiruun kan wal qabatudha jechuudha. Boca itti gochuudha jechuudha inni kun. And the next one is task utility. Kun immoo tajaajila hojiidha jechuudha isheen kun. Is provided when someone perform a task for someone else. Yeroo namni tokko nama biraatiif hojii tokko hojjetu kan kennamudha jechuudha inni kun tajaajila hojii waan ta'eedhaaf tax utility kun namni tokko nama biraadhaaf qaama biraadhaaf dhaabbata biraadhaaf yommuu hojjetu wanti inni argatu fayyadamummaan inni argatu task utility kan jennudha jechuudha. And the next one is place utility. Isheen kun immoo tajaajila bakkaati jechuudha. The role of distribution in marketing is mostly attached with place utility. Place utility. Tajaajila bakkaa kan nuyi jennu kun ga'ee raabsaa gabaa tokko keessatti baay'ee isa tajaajila bakka waliin kan wal qabatedha jechuudha. Tajaajila bakka waliin wal qabatedha jechuudha. Kun konseptiin isaa baay'ee ifaadha. And the next one is information utility. Tajaajila odeeffannoo. Tajaajila odeeffannoo. Information utility is created by informing prospective buyers that a product exists. Tajaajilli odeeffannoo bittoota ta'uu danda'anitti oomishni tokko jiraachuu isaa beeksisuun ni uumama jechuudha. Inni kun just waa'ee beeksisa odeeffannoo wajjiniin info fulta'uu wajjiniin wanta wal qabatudha. Time utility is immoo ni jiraata inni biraan tajaajila yeroo. It is created when products are available to customers as they want them. Tajaajila yeroo gaafa jennu kun yeroo oomishaaleen argaman yookaan availability yommuu isaan itti qabaatanii fi akkasumas maamiltoonni yeroo isaan itti barbaadanitti yoo dhiyaatan kun tajaajila yeroodha jechuudha kun. And the next one is possession utility. Immoo tajaajila abbummaati. Possession. Tajaajila abbummaadha. As selling is one major activity in marketing is creates possession utility by selling the product to the customers or transfer of ownership. Tajaajila abbummaa gaafa jennu maarketingii keessatti gurgurtaan hojii guddaa waan ta'eedhaaf oomishaalee gurguruun tajaajila abbummaa uume jechuudha yookaan abbummaa dabarsuudha jechuudha. Just wanta ifaadha wanti ni walii wajjiniin ilaallu garuu konseptii isaa hin qabattan yoo ta'e wanta isin qoruu danda'udha. And the next topic is marketing philosophies. Isheen kun immoo filosoofiiwwan gabayaati jechuudha. Filosoofiiwwan gabayaa. The role that marketing plays within a company varies according to the overall strategy and the philosophy of each firm.
gaheen maarkeetingiin dhaabbata tokko keessatti taphatu tooftaa fi filosoofii waliigalaa dhaabbata sanaa irratti hundaa'uudhaan garaagarummaa ni qabaata jechuudha. Fakkeenyaaf there are 5 alternative concepts under which organizations conduct their marketing activities. Yaadrimeewwan filannoo 5 kanneen dhaabbanni tokko ittiin hojii maarkeetingii isaa gaggeessu ni jiru jechuudha. And the next one is production concept. Production concept kun yaadrimee oomishaadha. Oomishni koo maal of keessaa qaba? Yaadrimee akkamiiti? Just kanarratti kan inni xiyyeeffatu. The second one is product concept. Isheen kun immoo yaadrimee oomishicha mataa isaati jechuudha. Yaadrimee oomishootaatu yaadrimee oomisha sanaati jechuudha. Yaadrimee oomisha mataa sanaati. And the third one is selling concept. Yaadrimee gurgurtaa. Akkamittan gurguruu qaba? Yeroo akkamiin gurguruu qaba kan of keessatti jedhu. Just wantoota gurgurtaa wajjin wal qabatan irratti expert kan godhu jechuudha. The fourth one is marketing concept. Yaadrimee gabaati kun immoo just yaadrimee gabaa. Gabaan sun yaada akkamii of keessaa qaba? Gabaa jechuun immoo maal jechuudha? Hiika itti laachuu irraa kaasee fi gabaa keessa beekannoodhaan beekuu dabalatee jechuudha. Social marketing concept yaadrimee gabaa hawaasummaa. Hawaasa sana keessattuu gabaan sun yaadrimee akkamii qaba? Hiika akkamitti itti laatama kan jedhu qo'achuu. Relationship marketing marketingii hariiroo yookaan immoo gabaa hariiroo jechuudha. Kun walumaa galatti tuqaawwan ja'anii kana gaditti ilaallu kun waa'ee maaliiti jechuudha. Filosoofiiwwan maarkeetingii keessatti yaadrimeewwan filannoo 5 kanneen dhaabbanni tokko ittiin hojii gabaa isaa gaggeessu jechuudha. Yaadrimeedha jechuudha. There are 5 alternative concepts under which organizations conduct their activities. Egaa isaan kana tokko lama sadii jennee bal'inaan walii wajjiniin ilaaluu jalqabne jechuudha. Yaadota kana walii wajjiniin ilaaluu jalqabne jechuudha. Sababni isaa konseptiin of keessatti qabatu just bal'inaan walii wajjiniin ilaaluu jalqabna. I think kutaa itti aanurraa kaafnee walii wajjiniin tokko lama jennee shanansaa yoo ilaaluu jalqabne gaarii natti fakkaata. Tarii amma yoon isiniif jalqabee daqiiqaan keenya gara daqiiqaa 27tti deemee jira. So yeroo itti aanu walii wajjiniin eegalleetu ilaallee jechuudha. Yaadrimeewwan gurguddoo kana shanan hiika akkamiin akka isaaniif laatamuuf konseptiiwwan akkamiin akka isaan of keessatti qabanuu fi dhaabbanni tokko fakkeenyaaf amma yaadrimee inni hordofuu qabu gabaa keessatti gaafa hirmaatu yaadrimee inni hordofuu qabu irratti xiyyeeffachuudhaan just filannoo 5 akka inni qabu. So kana keessatti immoo even barnoota qofaadhaaf utuu hin taane qormaata deebisuu qofaadhaaf utuu hin taane numayyuu baay'ee nu gargaara jechuudha. Keessumaa barattoonni daldala irratti xiyyeeffannoo kennuu barbaadanii. So kutaa itti aanurraa kaafnee yaadota kana shanan walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Yeroo itti aanu ammoo wal agarutti nagaan nu wajjiniin haa ta'u jabaadha.